amma kan argamnu biyya Yaman magaalaa Sana'aa keessatti argamna. Dhalattoonni Oromoodhaa kan biyya kana keessa jiran hanqinni isaan qaban hanqina barnoota afaan Oromoo. Haa ta'u immoo barataan tokko biyya eega dhiyeenya kana kan biyya bahe eega biyya Yaman magaalaa Sana'aa dhufe rakkoo kana arkee afaan Oromootiin inni barsiisaa biyyatti afaan Oromootiin waan ture biyya kanatti afaan Oromootiin sabab yeroo kabajeetti daa'imman asitti walitti qabee iddoo oolmaa daa'immanii qopheessee asitti afaan Oromootiin barsiisaa jireetu. Nutis asitti argamneeti qophee kana kan isin biraan galu ta'a. Ogeessi kaameraa kiyya Ahmad Ibrahim qopheessee qophii isin biraan ga'an boonaa birraa bareentooti. Xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa kiyya. Amma gara barsiisaa maal beekan? Manni barnoota keessanii maqaan maali? Maqaan isaa Sheekh Bakrii Sabulata. Maqaa bareedaadha, maqaa abbaa qubee afaan Oromooti. Akkan odeeffannoo dhagahetti ibsaan biyyattis barsiisaa tureen an jedhu. Barsiisaan ture. Mee iddoon itti dhalatte hoo isa mee dura ta'a namni bara jalqabaa bakkuma itti dhalate irraa nama odeeffataa bara kiyya. Sirriidha maali kan jiru. Maqaan keenya ibsaa shariif ani bakki jireenya gaara mul'ata. Argee ba'aa gaara mul'ata. Ana buraa bakka jaamatti mul'ata. Iddoon barsiisaa ture. Ana kuffachaa ture. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa kuffachaa ture. Keessatti barsiisaa ture. Achirraa gaara koon garaagaraatiin irraa baanee ture. Biyya kana eegaan dhufe booda rakkoo afaan Oromoo ijoolleen biyya galu. Yoo ati afaan Oromoo itti dubbatte dhagahuu malee ittiin dubbachuun jira baay'ee jiranii asii. Sana dhaabbanneetti maal goone ijoolleen tuni dirqama afaan Oromoo barbaachisa waan ta'eef sana dhaabbannee afaan Oromoo akka iddoo bakka kana bannee barsiisee hojjennuuf dirqamne kalaas kana hojjechuudhaaf eegaluun jechuudha. Tole bara meeqa keessa biyya batanii gara Yaman dhuftan? Bara 2018 akka Awuroopaatti jechuudha. Mana barnootaa kanaa eega qopheessitan hangam ta'a? Amma baatii 8 eegmeessa. Baatii 8 barsiisaa jirtan jechuudha. Qaamni hawaasaa kan isin deeggaran jira waan kanarratti? Ni jira baay'ee jira namoonni hedduun namoota Jarman Harargee keessaa itti gaafatamaa manguddoo kan ta'e akka Adam Rashid faan baay'ee Adam Abdurrashid maqaa isaa gaagumaan Adam Abdurrashid manguddoo Oromoo biyya Yaman keessaa baay'ee nu gargaaraa jiran haala kitaaba irratti illee haala kitaaba kana akkamitti akka fudhannu baay'ee nuti ijaaranii gargaaraa jiran. Amma kitaaba illee herregaa ni qabna akkoo takka kolmee daa'imman irraa qabna kutaa lamaatti ni qabna jechuudha. Herregaa ni jira. Hundi kitaaba afaan Oromootis guutuutti akkamitti waaqamnu akka asirra jiru nu mul'atu gochaa jiru fakkeenya ni jira. Kana fakkaata gaa hojii keenya inshallah fuuldura waliin garra waan ta'eef. Maa'u rakkoon akka biyya kanatti waa afaan barachuu daran kitaaba argattu. Kitaaba kana mee bifa akkamiin argattan? Kitaaba kana akkatti arganne asitti jalqaba akkam goone kitaaba dhabnee kitaaba nama dhaalqeeffanne ijoollummaa barattoota atiitiin tanuu asirratti saalee afaan zaanii isaanuma irraa kan kitaaba namni asitti madura wanna godhaa ture isaan kan isaan manaa qaban ijoolleedhaa kadhannee dabarsaa ture saba sanii waan akkana daluu ture yennee namatti gizaa'imu aada bira sheeffaan akkana jaanii nutti himanii koomunitii dhaynee koominitii wajjin akkana jee waraqaa barreessee galchee akkasitti shaabbaaf gabaa nutti godhee galchee akkasi bifa sanii maal godhan jechuudha akkasitti kitaaba nuuf kennanii achirraa fudhannee akkasitti itti barsaa jira jechuudha. Waan gaariidha dhugumatti ibsaan seenaa ajaa'iba biyya Yaman keessatti waan ajaa'iba dalagu jira maaliif jennaan barsiisaan qaroo hawaasaati. Barsiisaan kan dukkana keessaa gama ifatti abdiin muratiin barsiisaa Abdii Abiraan wallisee maaliif jennaan dhugumatti addunyaa irra jirtu tan Oromoo jijjiirama kan inni fideef barnoota. Sabni tokko afaan qaba. Afaan isaatiin gartee akkanatti oolmaa daa'immanii kana barsiisuu keessatti gaheen kee guddaadha jajjabaadhu jennaan. Carraa kanatti gartee harkattee uummata kana dhaloota kana fayyaduu keetiif waan guddaadhaan jedhan. Baay'een isin galateeffadha isin akkana dhuftanii yaada bareedaa nuuf kan kennan akkanatti miidiyaa keessanii fi maqaa keessanii baay'een isin galateeffadha waan ta'eef jabaadhaatti nurraa fagaatanii isin jaalallee itti deebiin. Alleen asumaan gartee wanni waa gosa akka waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa obusoo qeeroo ganamaatti dhufnee isin daawwatu ta'e namatti irra deebinee. Baay'ee galatamaa isin jaa baay'ee galatamaa isin hundi keessanii ammallee irra deebitanii akka nu
Laatan isin baik atau Iya galatoonni amma gama barattoota keessanii yaada tokko tokko irraa fuuna. irraa fudhadhaa bareedaa. Afaan Oromoo herrega afaan Ingilizii hundaa'u barachuuf barnoota. Tole galattoonni Oromoo kan biyya magaalaa sanatti dhalatan afaan Oromoo hin fuudhan. Sibiilli afaan Oromoodha. Karaa dura eegalli irratti xiqqishaan dhibee ammoo lakkoo barsiisaa nu laaffisaa deemuuni nu laaffisaa deemuu jira amma maashaallah dubbisuus dandeenya barreessuu illee dandeenya. Maamee kutaa tokkoffaadhaati kan barachaa jirtan akkaan beekamu dhageetti. Amma nu kutaa lammadaa keessa jirra. Ijoolleen xiqqishaan tuni suuraa tokkoffaa barachuu jirti. Ati kutaa lamaffaadha kan barachaa jirtu. Buufni nuti barachuu jiru kutaa lammaffaati. Maaliif maal fa'aa barattan kutaa lamaffaa kana keessatti? Herregaa fi afaan Oromoo baran. Ayyee mee ijoollee akka keetii kan manatti hafaniif kan carraa kan harkataniif dhaamsatti qabdan jira. Ni jira dhaamsiin kan dhaamu biyya ormaatti dhalatteef Oromummaa kee irraanfachuu hin qabdu afaan kee lakkuma jabeessitu namni ni si kabaja Oromummaa keetii fi Oromummaa kee irraanfachuu hin qabdu afaan kee barachuu qabda jabeessuu qabda. Maatiin daa'immaniis dhufanii akka barsiisan jechuudha. Isaanis ijoolleen asii dhalatteef afaan isaanii dubbachuu qabdi. Biyyattis deebuun isaanii waan irraan oolamne beekte saniifuu akka isaan biyya isaanii keessatti nama alagaatti hin fakkaanne isaan fakkaachuu qaban afaan Oromoo dubbachuu gaariitti barreessanii dubbisuu qaban. Afaan kun afaan abbaa isaanii afaan biyya isaanii waan ta'eef. Galatoome hedduu galatoome isin jaalladha. Anis hedduun isin galatoomfadha waan dhuftanii ziyaaraa keessaniif nu ziyaartu. Galatoome. Mee ati hoo maqaan keenyu isin jaalladha. Dhalattuu biyya magaalaa sanaadhaati. Magaalaa sanatti Mee amma kutaa meeqa barachaa jirta mana barnoota Sheek Bakrii Sabadoota kan amma itti barachaa jirtu. Kutaa lammaffaa barachuu jira. Maaliif maal fa'aa barattan as? Herregaa fi afaan Oromoo. Tole mee ijoollee isin dibne afaan Oromoodhaa asitti dhalattee afaan Oromoo ka Hogguu dura eegalloon nu duddibeeti. Ammaan tana lakkuma barachaa deemnuun nu laaffataa deemuu jira. Ijoollee karaa barnoota afaan Oromootiin argatanii dhaamsa qabdu ni jira. Kan jedhamu kun afaan abbaa keessaniiti irraanfachuu hin qabdanii koottaa baradhaadhaa mana Sheek Bakrii Sabadooti. Mana barnoota Sheek Bakrii Sabadooti. Ayyee guddaa galatoomii isin jira. Galatoomaa isin. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma fuuldura biyyatti argaa jirtan kun mana Sheek Bakrii Sabadoo biyya Yaman magaalaa Sanaatti mana barnoota oolmaa daa'immanii barsiisaa ibsaa Oromiyaa yookaan feesbuukni isaa kajuun hedduu beekamuun asitti barattoota kana qindeessee ijoollee kana afaan dhaloota abbaa isaanii kan barsiisaa jiru jechuudha. Nuti asitti argamnee qophii takka kan isin biraan geenyu takka lama jennee eegallee jirra ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Hanqa xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya qopheessee amma qophii kan isin biraan ga'u an boonaa birraa ogeessi kaameraa Ahmed Ibrahim waliin ta'uudhaan ammallee akkasumatti gaa yaada barattoota kan isin biraan geenyu tahaa nu faana tura. Maqaan keenyu isin jemme asiik. Maqaan keenyu isin jemme. Ayyee maqaan keenyu isin jemme. Dhalattuu biyya magaalaa sanaadhaati. Asi galata. Afaan ijoolleen biyya kana dubbattu afaan Arabaati hedduu akkasumatti afaan Oromoo takkeettee barnoota eegaltu sin dibne. Afaan Oromoo hugguu barachuu eegaluun nu dhibeeti. Ammaan tana nu laaffachaaf malee jira. Akkasumas dandeenya dubbisuus ni jira. Mee kutaa meeqa baratta amma? Maaliif maal fa'aa baratta? Kutaa lamaan kana keessatti kana barachaa jirtan jechuudha. Mee afaan dhaloota ifii barachuun maalummaa ifii boonsuudha. Ati immoo akkamitti ilaaltanii afaan keetiin barachuun? Afaan keenya, afaan abbaa keenya, afaan saba keenya barachuu qabna. Barannee akka bakka guddoo geenyuuf dirqama barachuu. Eenyumaa ofiitiin barachuun dirqama jechuudha. Guddaa galatoomni siin jira. Ayyee. Ati barataadha. Maqaan kee eenyu? Nadii Alii Kamaan. Nadii Alii Kamaan. Nadii Alii Kamaan. Asitti dhalatte? Afaan Oromoodhaatiin hoggaa mana kana seentee barattu sin dibne? Waanti mana dhigee sammuu dammoo natti laaffataa. Siif laaffataa dhufe? Afaan Arabaa dubbisuu dandeessaa? Barreessuudhaas? Amma afaan Oromoodhaatiin kan barachaa jirtu? Afaan Oromootii fi herregaan baratu jira. Afaan Ingiliffaa yookaan afaan akka Arabiidhaa?
afaan ingiliffaatiin illee baratu jira natti laaffataa jira. Mee akkamitti laata ogaa as dhuftee mana ishee bakrii sabaloo kanatti barattu? Waan guddaa jechuudha. Waan guddaa. Itti gammaddee jirti jechuudha. Gammadee. Amma kutaa meeqa barataa? Nadi. Kutaa lama. Inshaallah. Mee maaliif maal baratta kutaa lama kana keessatti? Afaan Oromooti herrega. Afaan Ingiliffaa hoo? Afaan Ingiliffaallee baratu jira. Arabiidhaas? Mee ijoollee akka keetii hiriyoota kee carraa barnoota hin argatiin kanaaf maal jettaa mee? Akkan jiruun wanni afaan abbaa keessanii baratuun gaariidha. Kottaa baradhaa. Ajjee dhaamsa gaarii nu dabarsitee guddaa galatoome. Egaa daawwattoota fayyaa akkuma yaada barattoota keenya irraa kan fakkaataa ammallee nu faana turaan isin ijaa. Ayyee maqaan kee eenyume? Asitti dhalatte ayyaantu afaan Oromoodhaatiin as dhuftee barachuun sitti nu ulfaanne? Kutaa meeqa qaraati ayyaantuun? Maashaallah maaliif maal fa'aa qaraata? Herrega afaan Oromoo fi Ingilizii. Afaan Arabiidhaa hoo? Hundaa'uun qaraatee jechuudha. Mee akkamitti ilaalta afaan abbaa keetiitiin akkanatti hoggaa biyya kana keessatti si qaraasisan? Ijoollee manatti haftee hoo dhaamsi qabdu ni jira? Mana barnoota ishee bakrii sabaloo kanatti warri hafanii dhufanii akka baratan dhaamsa dabarsitee jechuudha. Bu'aan inni qabu maal afaan ifiitii yoo baratan? Faayidaadha qaba jechuudha afaan ifiitii barachuun. Ayyaantu yaada gaarii nu gumaachitee guddaa galatoomi siin jira. Waan inni barsiisuuf jalatti kan jira jechuudha. Afaan Oromoodha. Ingilizii. Herregaa fi Ingiliziidha. Ingilizii iddoo kan barsiisaa jirta. Kan barsiisu jira. Namoonni illee eegalee ture kompiitara illee Welcome in our class. Akkasii itti aansinee sanumaas welcome in our class. Set by Ibsaa Shiree jira. Ishee bakrii sabaloo school jira. Ishee bakrii afaan Ingiliffaatiin ishee sabaloo school jira. Inni barsiisu afaan Oromoo herregaa fi Ingilizi waa sadeen kan isaa barsiisu. Waa sadeen kana jechuudha. Kan barsiisu. Gama yoo dhufne qubee dachaa jira jechuudha. Qubee dachaa sun chaala, dhaala, faayenne akkas bifa kanaanii isa keenyatti qubee dachaa asiin qubee dachaa jechuudha. As gama yoo deemnu qubee dubbachiiftu jira jechuudha. Qubee dubbachiiftu jira. Asiin qubee dubbachiiftu jira. Isaan bira gizaa kunneen gamana qubee afaan Oromoo guutummaa siituu akkasiin bifa kanaan barreessineeti. Qubee xiqqaadhaa fi qubee xiqqaa fi qubee guddaa bifa kanaan barreessineeti. Ammas ijoollee akkanatti barsiifnu gareedhaan adda baasuudhaan bifa kanatti namni shan adda qoonneeti bifa kanaan barreessineeti. Maal godhan jechuudha akka isaan wal barsiisanis baay'ee godhaa jirra. Asittillee kunoo gareedhaan keenye. Ammas asii yoo dhufnee gamanatti lakkoofsa afaan Oromoo tokko hanga dhibbaatti kan jiranu jechaa fi lakkoofsaan akkana barreessineeti. Asirra maxxansinee jira. Asirra dhufne iddoo kitaaba kaayyannu bakka inni jechuudha. Buufoota kitaabaa jechuudha. Kitaabaati jechuudha. Itti kaanna kitaabni afaan Oromoo oolmaa daa'immanii 1 fi 2 3 jira. Foota takkaa jira kun achi lolaa dandeessa. Kun maal jaa? Oolmaa daa'immanii kalamaati jechuudha. Ibsa barnoota afaan Oromoo oolmaa daa'immanii lama jechuudha. Kun lammaffaadha. Katti aanu kun ammaa sadaffaadha jechuudha. Kan jira kun achi lolaa dandeessa. Kuni afaan Oromoo ibsa barnoota afaan Oromoo oolmaa daa'immanii sadii jaa. Sadii. Jalqabaa lamaa kun sadii jechuudha. Bifa kanaanii ammas gamana dabarree jechuudha. Asitti gamana dabarree. Asii dabarree. Addunyaa lama jira jechuudha. Afaan kitaabni baay'eedhaan maa'uu kitaabni baay'eedhaan gamana keessatti akka hin beeku. Akkanatti neetworkii diriirsuun barnoota afaan Oromoo kunoo sadarkaa meeqa kutaa tokkoffaati. Kutaa tokkoffaati. Kun kutaa tokkooti jechuudha. Kutaa takkaati. Akkanas qabna jechuudha. Kanaanii
barnoonni herregaatiin gamna islaamaa asiin nuti yaane haalonni jechuudha. Laaluu dandeenya jechuudha. Waliin laalaa. Kun ammaa walumaa galatti kutaa tokko jechuudha. Kutaa tokko jechuudha. Kutaa takka jechuudha. Afaan Oromooti jechuudha. Gamana yoo dhufne herregaa jira jechuudha. Kana herregaa jechuudha. Asitti yoo dhufne kun maali? Kuni herrega kutaa tokko jedhama. Tole kun herrega jechuudha. Tabla maasi afaan Oromoo kutaa lamaa qabna jechuudha. Kana bakka jechuudha. Afaan Oromoo kutaa lamaa qabna jechuudha. Kunis barnoota herrega kitaaba barataa. Barataa kutaa takkaati. Kutaa takkaadhaati jechuudha. Kunis herrega. Kun afaan Oromoo kutaa lamaati jechuudha. Kunis barnoota afaan Oromoo kutaa barataa. Barataa keenyatti jedhama jalatti. Kutaa lama jechuudha. Bifa kanaan jira. Amma asitti aansee barnoota herrega kitaaba barataa kutaa lamaati jechuudha. Kun maal jechuudha? Kun barnoota herregaati jechuudha. Kutaa lamaati jechuudha. Kutaa lamaati jechuudha. Warri kun kunis kutaa lama. Kunis kutaa lama. Garaagarummaan kanaaf kun fakkeen wanni qabu ni jira. Garaagarummaan herregaa fi afaan Oromoo ta'uudha malee garaagarummaan tokkuma jechuudha. Tokkuma jechuudha isaan jechuudha. Kitaabni kun qabiyyee qophaa'ee bishirraa dhufee jechuudha. Barsiisaan maa'u waan ajaa'ibaati asitti agarree dhugumatti naafate feesbuukarra wal dubbisaa turre. Feesbuukarra wal agarree. Maa'u waan ajaa'ibaa agarree gammachuu guddaadha agarree kitaaba dilaa kana asitti agarree dhaloota biyya kanatti dhalate afaan kanaan barsiisuu jechuun kun waan guddaadha. Dhugumatti warri gartee viidiyoo kana laaltanii fi gartee warri daa'imman magaalaa kana keessatti ilmaan horii qabu. Ilmaan keessanis asfidaa afaan keessanii barsiisaa manni kunillee guddatee ijoolleenis dabalamtee kitaabonnis kunoo ni jira afaan keessan ilmaan keessan akka isinii baratan dhaamsa barsiifna. Maaliif biyyi teenya amma Itoophiyaan jijjiiramtee jirti. Fakkeenyaaf kaleessa afaan tokko afaan barachaa turan afaan Amaaraffaadha afaan Oromoodhaa dorgomaa ture jechuudha. Amma immoo akka Afrikaa irratti afaan Oromoodhaa namni hin baranne jaarraa digdammaffaa kana keessa jechuudha. Rakkoo uumaa jechuudha. Dhaloota as deemurra. Kanaaf amma fakkeenyaaf akka Somaalilaandi afaan Oromoodhaa biyya akka Suudaan amma biyya keessaas biyya akka gartee sabaaf sablammoota itti baay'atuma hadiyyaa naannoo kibbaatis afaan Oromoodhaatiin isaan dubbatanii jiran miidiyaa irratti. Afaan kun fakkeenyaaf dhaloota kuush keessatti afaan Oromoodhaa gaafni dhaloonni kuush gaafa Afrikaa keessatti afaan isaan dubbachaa turan afaan Oromoo jechaa jiran. Amma dhaloonni kun Somaalee, Hadiyyaa, Kabaataa, Saawoo kun hundinuu Somaalee, Anfarii kun hundinuu maalirratti buutaan afaan Oromoo irratti buutaan jechuudha. Dhaloonni Oromoodhaatis afaan isaa kanaaf guddisuu yoo baate afaan kun nuqute yoo ammoo dhaloonni Oromoo baay'inaan afaan kana akkuma dhalti Oromoo heddummaataa dhuftuun isaanis dhaloonni kun heddummaatee afaan kun guddataa jechuudha. Maaliif amma Itoophiyaa keessatti afaan Oromoodhaaf federaala ta'aa jira jechuudha yeroo gabaabduu keessatti atilleen barsiisaa ibsa guddaa galatoomee waan ajaa'ibaatti gartee biyya kana keessatti godhaa jirta. Maaliif nama lama barsiisuu jechuun namni lamaan sun yoo baratee deemee nama meeqa barsiisa. Kanaaf ati afaan tanaa namas 20 ol jechuudha kan barsiisaa jirtu. Matti guddaa galatoomis hin jennaa ammallee gartee dhaabbilee garaagaraa jira dhaabbilee sunis dhufanii akka tumsa isinii godhan karaa sooshaal miidiyaatiin karaa miidiyaa keenyaatiinis gartee isiniif qopheessinaa karaa miidiyaa mooraaf gurrattis qophii kana isiniif dabarsinaa. Kanaafis guddaa galatoomis hin jira. Isinii dubbitanii ilaaluu kanaaf baay'ee galatoomaa isinii. Egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa amma kan asitti argamnu mana barnoota Sheek Bakirii Sabaloo oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaarraa fi lammaffaadha kan asitti barataa jiran. Nutis asitti dhufnee qophii kana yaada barataadhaatii fi barsiisarraas yaada tokko tokko fuunee isin biraan geenyee jirra. Kanaafuu qophii keenya asumarratti xumurraa isiniin jaa. Keessumaafuu warri magaalaa Yaman sanaa jirtan mana Sheek Bakirii Sabaloo mana barnoota sadarkaa tokkoffaarraa hanga lammaffaa hanga sadaffaarratti barnoota eegalamee waan jiruuf namni ilmaan qabdan hundi keessanuu dhuftanii akka qoodarraa fudhattan akka ilmaan keessanis asitti barsiiftan isin gaafannaa. Kanaafuu nutis qophii keenya kana fakkaataa hangasuu nu faana tura qophiin keenyaas xumurarra gahee waan jiruufis
nutis gaa Oromoon hoggaan nama bira dhufa harka duwwaa namatti dhufu jedhanii xiqqoo waan danda'utti akka gartee isin biraan keenya nyaati dhufneet guddaa galatoomaadha. Hola. Fredo. Esse canal é assim, vai, vai, vai,